haala kana keessatti ta'uun isaa waan baay'ee nama aarsu. Addi bilisummaa Oromoo bara dheengaddaa amata lamaan kana dura jaallan sun dhufanii galan maal jaan Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyuudhaan qaama sadaffaa tokko malee hin galluu jedhanii waywaachaa turan. Nuti qaama tokko iccitii waliin baafnu iccitii nama sadaffaa iccitii itti himuuf yaammanna yoo ta'e malee Oromoon maal wal dhoyfateeti qaama sadaffaa barbaannaa jedhaniiti obbolummaa booyaatiin sobaatiin shoororkeessummaa hin qabdan morkattoota malee mormitoota miti jee dhaaba kana galchaa bahuun uummata Oromoollee saniin gairoo falmate tasgabbeesse jechaan arra jecha nu jijjiiree hooggantoota Oromoo har'a qabanii hidhuun dimokiraasii jechaa mootummaan kun dimokiraasiidhaan qabsoomnaa naamidoo jedhu ummata kanarra qabee hidhuun baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama. Akka jaatti Oromoo yeroo mammaaktu manni goglaa harreetti irraa ijaarame yeroo waraabessi haa'uu jennu diigametti. Diwoomaa kaleessa Mallas Zeenaawiin barsiise arraas hooggantoota fi qondaalota adda bilisummaa uummata Oromootii fi deeggartoota isaa miseensota isaa irrattis hojjechaa jira qeerroo bilisummaa Oromoo irrattis hojjechaa jira. Maaliif Oromoo fi Oromiyaa kana waan jedhamu namaatu kagawan gartee nama rabbi kafreetti ilaalaa jiran isaan. Garuu namni Oromoo fi Oromiyaa jechuun dhiiga lubbuu sabboontoota meeqaatii fi dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman miliyoona lakkaa'amaniin sadarkaa kanarra ga'e. Dirree bilisa irratti uummanni yaada isaa dhiyeeffatee namni paartiin hundinuu yaada isaa dhiyeeffatee uummanni kan fedhe osoo filachuu danda'u kun akka hin godhamne dirree paartiilee mormitoota yookiis morkattoota irratti dhiphisuudhaan kaan hidhanii kaan doorsisanii kaan ajjeesanii namni akka fedhii isaa yaada isaa hin ibsanne godhuudhaaf yaaliin mootummaan godhaa jiru baay'ee nama aarsa. Ammallee Jalabdii Raggaasaa hoogganaa miseensa shanee gumii sabaa ABO'ti. Arra mataan nu ba'e hoogganootatti ol dabre malee duraanis ajjeefamuun ijoolleen ciramuun kanaan adamfamuun ittuma ture. Tura kana osoo nageenyaan dubbanneeti qabsoon hiikkanna jennee bakkayyuu aadaatuma yaada walii kennaa jiraanna nagaa barbaanna jennu amma immoo gara qondaalota olaanoo akka Jalabdii Raggaasaatii fi jaallan isa fakkaatan dila hidhuun kuni kan baay'ee nama quuquu fi mootummaa kanarratti nagaa wajji hojjanna jedhamee nama abdachiisu ta'uu gaafa dhabu gammachuun nutti mul'anne hanguma nagaa dubbannu kanaawu gaafa afeerraa jaallan qabsoo jaaldaawwit ibsaafaan biyya seenan addi bilisummaa Oromoo galee jalqabee torbee lama tokko osoo hin gahin gammachuu ayyaanaa hidhame hoogganni dhaabaa jechuudha. Hidhaan kun kan dhabame jira gaafa sumayyuu numa obsine obsa dhabne arra mataan nu beegaa gaafa ijoollee gataa xiqqaa gataa guddaa gataa qaama qabsoo waajjira jiru guuramee hidhamu nama dhagama nagayni abdiin nagaa kanaaf qabnu hin jiru. Hooggantoota adda bilisummaa uummata Oromoo ilaalchisee haarayaa miti waan haaraa inni dalagame hin jiru. Ajjeesuu dhabamsiisuu maqaa kijibaatiin gartee shororkeessaa godhuun waan haarayaa miti kun qabsoolee cimsite malee qabsoo laaffisuutti itti amanne jechuudha. Xiyyeeffannaan jaallan hidhamu jiru Abdii Raggaasaa fi Eeyisaa miti hanga Joowarii irratti hanga gurguddoota manguddoo akka Daawwid irratti ni jiraa jenneeti yaadu jira jechuudha gaafa kun ka'u. Numa ta'a eenyu kan dubbatu kanarrattis namuma yaada kana kenna irrattu taargeetuma isaanii galuuf dubbanna ammayyuu yoo hidhaa barbaadanis ajjeechaa barbaadanis hidhaa fi ajjeechaa qabsoo fayyadin agar duris hidhamaatuma as geenye jechuudha. Garuu irraa barachuu qaban hanga namaa wajjin deengadda mootummaa bara 27 ture wayyaaneen kun wajjin nama hidhaa turanii isaaniif hidhaan akka waan tokko qancarsee hambisin. Keessaaf immoo haala ammas wanni amma godhamaa jiru kun akka bara 91 sanitti adda bilisummaa Oromoodha miseensotaa fi deeggartoota isaa hidhuudhaan doorsisuudhaan akka inni dirree kana keessaa bahu dirree ifi bal'ifachuudhaaf jechuudha. Maaliif deeggarsa uummataa kan hin qabne mootummaan sodaa ifirraa qabu kan adda bilisummaa Oromootti wajjin dorgomeetiin filannoo kana immoo lajee abdii ifirraa hin qabne wanni shira kana maqaa yakkuudhaan yakka hin hojjetamiin ABO'tu hojjetee jechuudhaan ifisaatti hojjechaa haalli kun amma waan haaraa osoo hin ta'in wanni kun waan bara Haayile Sillaaseedha waldee Maccaa fi Tuulamaa miseensota isaa yeroo waldeen Maccaa fi Tuulamaa jabaachaa dhufe qabsoo dadhabsiisuudhaaf Haayile Sillaaseen teekaa isaatiin mana silimaa irratti boombii darbee waldee Maccaa fi Tuulamaatiitu waan kana godhe jechuudhaan hogganoota jechuun miseensota qaalii waldee Maccaa fi Tuulamaa kan bu'uura qabsoo kanaatti ta'an kan akka Jaalmaa Mazammar fa'aa Haayile Maariyaam Gammadaa fa'aa hidhuudhaan kan fannisee kan summiidhaan mana hidhaa keessatti gate. Kunis kan amma godhamaa jiru kun
mootummaan akkuma bara waggaa 27 kana ifi hojjetanii abaawatu godhe abawaan shoror keessaa waan kana godhe jecha maqaa yakuudhaaf yaalaa turan ammas kanuma godhaa jiran. Kun ammoo eenyullee fayyadu bu'aa fidullee qabu manni Oromoo beekaa eenyu akka ta'e abaawaan hangam abaawaan ofirratti abdii qaba jaalala uummataa qaba kabajaa uummataa qaba kaayyoo uummataaf qabsaa'aa. Yoo kanaan nagaa jiraate filannoo uummataa kan gaggeeffamu ta'e akka injifatu ni beeka. Kanaaf wanni nagaan barbaanneef abaawaan hin jiru. Nagaa kanaaf odeegni abaawaan hin kafallee hin jiru. Uummata Oromootiif dhukataa miti ifa. Eenyutu shira hojjetaa jira. Eenyutu dhugaaf uummataaf qabsaa'aa jira kun beekamaadha. Mootummaan dhufaa dabraan baroota dabre keessa illee yoo yaadanne bara 19 fi bara 19 fi 14 akka Awurooppaatti yeroo fincilli diddaa gabrummaa biyya Oromiyaa kana keessaa dhowwee fidannu keessatti dura Mararaa Guddinaadhaan itti aansuudhaan Baqqalaa Garbaadhaan kana dura illee immoo baroota dabre keessa bara sirna ce'umsaa keessatti warreen akkana Gammadaa illee hidhamamsiisan jechuudha. Kun ammoo wanti itti fakkaate yoo namoonni akkana hidhame yoo namoonni akkana hona jeefame qabsoon uummataa ibbootti ni deebiti yaadayyuu fudhatanii jechuudha. Daranuu immoo Baqqalaa Garbaatii fi Mararaa Guddinaa faan yeroo hidhaman qabsoon daranuu tan finiintu taate malee ibbootti deebitu hin taane. Kanaafillee ammallee haaluma sanii hogganoota adda bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhatamaa jirtu tarkaanfii sirrii hin taanee fi tan warri mootummaa bulchu bilisiginnaan tullee ta'e ibbootti deebitee itti yaaddu ta'uu hubatamuu qaba jechuudha. Kun ammoo ajjechaanis arallee dhaabbanne uummanni keenya karaa irra du'aa jira ammallee. Hidhamaan akkasuma itti fufamaa jira jechuudha. Hidhaan kun ammoo kan isaan baasuu miti. Oromoon hidhaa fi ajjechaa fi kanarraa hin deebitu. Gaafiin sabaa hanga guutuu deebitutti gaafiin Oromoon tokko lama sadii jedhee hanga guutuu deebitutti ni hiinaa ni ajjeefnaa yookaan paartii biraa ijaarranneeti qawwee harkannee jirraa humna harkannee jirra jechuudhaan uummata keenya yoo kan ni miidha jedhanii itti fufinsa kanaan kadeeman taate kan isaan miitu malee Oromoon qabaata kallee irraa booda hin deebitu. Mootummaan kun bar duris nagaa jechaatuma ture. Nagaa yaadii qiyyojjis yaamamneetuma nagaa jamee gaafa hogganoonni adamsamee dhumu keessaa baqannaan uummanni keenya deebee uummataan maal jedhan abaawoon kan barcuma dhibba meeqaa ol konninee fi barcuma dhiitee chaartara dhiitee bahee nuun jechaa turan lubbuun keessaa guuraa gaafa ijji nu dhabamuuf ka'u hammee hafe baqate uummatatti immoo nagaa kan kennineef deemee jedhanii ibsan. Arraas yoo dadhabanaa dhiitan rabshaatti haa jijjiiraman yookaan immoo finxaaleyyiidhaa shororkeessitoota kalee maqaarraa hin sanitti deebifna jedhaniiti yaaddu jiran fakkaataan kun. Nagayni kun nama hanga xiqqaa tokkoof gaarii ta'e uummata Oromoo miliyoona 80 lakkaa'amu kanaaf nagayni yoo dhabame qaama xiqqaadhaaf nagayni haa jiraatu jedhame garuu garamitti nama boqoysa garamitti nama dhiibaa yaadan isaanis uummata kana jechuudha. Bara 1990 fi tokko keessa haalli amma adeemaa jiru kunii fi yeroo ammaatu wal fakkaata reefuun tanaa oromsiistu qee jira. Haa ta'u garuu yeroo san keessatti illee duraan dursanii wanni mootummaan wayyaanee eegaltee hogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhuu miseensota hidhuu kaanis daranuu kaanis biyyaa baasuudha. Kuni wanni taa'amuu qabe yeroo san keessatti uummanni Oromootillee yeroo san keessatti mootummaa dhaabbannoo OPDO jedhamu wayyaaneen ijaarame ummata Oromootillee hanga tokko dogoggorsitee turte. Oromoon saniifillee garuu afaan qawwee qofaan bitanii biyya bulchan malee waggaa 27 kunillee kan isaan bulchee miti jechuudha. Haa ta'u garuu immoo amma wanti taa'amuu qabu dhaabonni Oromoo kan Oromoof qabsaa'an hundinuu tokkummaa isaanii cimsatanii gara aangoo federaal achi kaa'anii dhimma aangoo achi kaa'anii dhimma Oromummaa irratti dhimma gaafii uummataa irratti dantaa uummata Oromoo irratti walii galanii waliin sosso'uu qofa. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa wanni eeggamu akka jiboota sadeen diimaa fi adii fi gurraacha bineensi malaan adda baasee tokko tokko nyaatee sanitti arra miseensa ABOtu hidhame jaamee yoo kun ta'e borusii hidhamaa qofaan itti hima garuu garaagarummaa akka hin qabne adeemsa tokkoon waan tokko gaafachuu fi wal bira dhaabbatanii falmuu fi walii tumsuu fi akka ija takkaatti ijji tunnii fi bitaa fi mirgaa garaagarummaa hin qabdu nama tokkoof wal qixa agarti waan ta'eef dhaaba Oromoo jechuun nuti akkas beeyna walii tumsanii wal gargaaranii uummatatti waan kana ibsanii garaagarummaa isaan jidduu jiru yoo ta'es an garaagarummaa tana erga guddaa kana dhibutti dhufna isa ammaaf ammoo wal cinaa jechuu kaafaa'oonis yeruma miseensi kiyyaa hidhame jiru paapaa'oonis yeroo miseensa kiyyaa hidhame jiru
ABO'nis yeroo miseensa kiyyaa hidhame jiru nuti kun miseensa eenyuutiitu nu himataa hunda wal qixa jaalannaa yoo ta'e gaafii haayif gaafatanii isaan walii tumsuu dhabuu irratti gara tokkotti dhaquu dhabuu irratti gaafiif gaafachuu qaban. Dhaabbileen Oromoodhaa, paartileen Oromoodhaa yeroo kana keessatti nara seenarraa barachuudha qaba. Manni Oromootis, dhaabbileen Oromootis. Kanaaf yeroonis paartiin tokko irratti mootummaan shira hojjetu, cubbuu hojjetu, annantuu inni lakkiidhaa fi mootummaa waliigaltee qabnaa yookiis abalu mootummaa wajjin haala gaarii irra jiru yookiis carraa inni mootummaan paartii kana dhiibbaa godhu irratti fayyadameetiin ani bakka isaa jaalatamaa jechuu osoo hin taane rakkoon dhaaba kanarra geesses kan ABO irra geesse kan KFO irra ga'e kan KFO irra geesse kan PABO irra ga'e isaan kun hundinuu ilmaan Oromooti kaayyoo tokkoof dhaabbatan mootummaan ABO irratti shira dalagaa jiru gara biraatiin paartii kana irratti dalagaa jira jechuudha. Wanni irraan tan ABO irratti hojjetame sababni boru KFO irratti hin hojjetamneef yookiis PABO irratti hin hojjetamneef wabiin hin jiru jechuudha. Waliifis tumsuu qaban nuti garaagarummaa isaaniitis baay'ee hin beeynu tokko ta'uu qaban dantaan isaan addaan ittiftu yoo jiraate isaantu nu hima. Wal dura ijaaramee fi tokkos umrii dhaaba fagoodhaa boone tokkos heddummina sagalee boone tokkos miseensa jabaadhaan nama akkasiiti jedhee boonee uma adda adda yaa'uu hin qaban kan isaan boonsu tokkummaa qaama Oromoo ta'uu saba kana saba bal'aa kana hoggana tokkoon jechuudha. Itti bu'anii jechuu tokko durataa fi itti aanaa fi barreessaa qarshii qabaa godhatanii an achirraa yoon ka'e tarii namni asitti dura bu'aa ta'ee hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ta'e achi yoo dhaqe saglaffaan ta'aa jedhee yoo yaadu ta'e ta'uu qaba sabaaf jecha imimmaan shamarree fi hayyootiiti jecha. An tokkummaa isaanii oolcheen bulchu yoo dhaabni kun an hayyoonninis warri artifisiksoonninis warri dubbatu doktoroonni meeqa kan yaada jara kanarra kennan garaagarummaan isaanii akka jirutti ta'ee walii tumsuu qofatti goggogan maaliif garaagarummaan jiru kun maal paartiin kun sirni ittiin bulmaata addunyaa shanta yookaan jaata sirna koominizmiiti sirna sooshaalistiiti impiraalistiiti fiwudaalizmiiti federaalistiidha inni cululuqaan eenyu fiwudaalizmiin deema yoo wanni dhoysan gaa ni ajooti jani waan dhoysan kana tokko yoo fiwudaalizmiin deemu jiraate ati nuun taatu ka Oromoo ta'uu sittiim impiraalistii yoo ta'e sin geenye ittiim federaalistii Oromiyaa irraa jalqabee guutuu ummatoota Itoophiyaa jiraniitiin qabaa kan akkasitti walqixxeessee akka sagaleetti bulchuun qaba yoo jee eenyuyyuu ni hammata sabaaf sablammiinis amaarinis isammoo an kanaan qabajuu kaayyoodhaan adda baafnu yoo dhaabni Oromoo walitti dhufuu dideen jaan sanii ala tokko taanaan kaayyoo walitti ibsatee waan akka foon keessatti xannachiinis foon keessa numa jira qabxiilee hamtuu tokko kan bakka biraa jirtu yoo jiraate wal mari'atee keessaa darbee jechuudha. Fooyya'insa gurguddaa addunyaan barbaaddu argatee sirni federaalistii barbaadu argatee gara tokkootti walitti ibsee dhufu yookaan Joowar kophaa hidhuu Daawit kophaa hidhuu Kamaal kophaa hidhuu maqaa dhaaba isaaniitu adiif nu jaallan maqaan jibbee nu keenya kana jechuudha. Aggaamiin duraa Joowaritti adeemamaa jira nama jajjaboo isatti aanutti boodas Kamaali boodas Maraara kanaaf gara tokkotti jechuudha. Akka namicha TV keessatti agarru kan muka tokko mucaa kennee cabsee lama kennee cabsee shanii jaa gaafatti kan mucaan cabsuu dadhabe akkanatti tokkoomaa jeen tokko nu cabsuu jaala tokko ta'uu qabaa sagaleen uummanni Oromoo akka abdiitti akka ajaa'ibaatti akka guddinaatti akka bilisummaatti lafee kalee isaatii fi dhiiga dheengaddaa haddaaraa fi haaraya walitti caccabee jira lafee fi dhiigninis. San hunda wal dhaqqabsiisuudhaaf tokkummaa dhaaba Oromoo ta'ee jira uummanni Oromoo. Ani yoo gabroomnes yoo dhiifnes dhaaba bakka 4 bakka 5 bakka 6 taa'ee manguddoota jajjaboo qabsoo hoogganaa turanis if duubatti dhiisee osoo araarame. Gara biraati kanuma ifii dubbatu qofaatu nu miidhu jiraan beeka mootummaa caalaa isaan kana taa tokkooman. Gaafa isaan irree tana godhatan tokko yoo namni tokko miidhame gamtaan himatan hilaafaa jechuu dubbiin kanaaf tokkummaa dhaabaa baay'ee
haala hatattamaatiin haala sardamaadhaan haala uummata Oromoo irraa dhiiga dhaabuutiin tokkoomuu qabaniin jaa hanga nageenya lixa Wallaggaa fi kibba Gujii fi Booranaatti nageenya sana hundaaf dhaabni Oromoo tokkoomuun. Anamma akkana fakkaatutti akka nama tokkootitti dhaabota kana yeroo takka takka hoggaan laalu KFO'nis ABO'nis OBO'nis isaan sadeenuu dhaabni qabnu isaan sadeen kan amma adda bilisummaa Oromoodhaa Daawit Ibsaa Kamaal Galchuudhaa gaafii takka takka gaafatan waa'ee walitti dhufeenya isaanii kana yeroo walitti maaliif walitti hin dhufne akka jedhamuun walitti amma maaliif walitti hin makamne yeroo jedhin haala tokko tokko jira haal duree tokko tokko mijjeeffannaa amma kana walitti qulleen akka hin taane fuula dura immoo walitti dhufne jechuun isaanii waan naaf hin taane dhuga beetaame yooniif aangoo ummata mirga ummata Oromoo fi ummata Oromootiif deeman amma walitti dhufuu qaban aangoos walii dhiisuu qaban yoo barbaachise illee aangoo dura dhimma ummataatii dura ta'uu qaba faayidaa ummataatii dura ta'uu qaba kanaafuu walitti dhufanii ati bakka tana bu'i ati bakka tana deemi ati bakka tana taphadhu bakka tana hin taphadha aangoos walii kanan yoo Oromummaan akka deeman taate yeroo walii akkannanii mee gaafa kana amma filannoo deemtanaaf jawaa xiqqishoo hafe jechuudha jawaa xiqqishoo kana keessatti osuma isaan yeroo barbaachisa waliin makamuun keenya kana jennitti yeroon gubatti faayidaan uummata keenyaa ni tuqama yoo uummataa deeman ammoo walitti dhufanii paartii takka godhachuudha tokko ta'anii wal jala yaa'anii uummata keenyaaf mirga uummata keenyaaf falmuu qaban. Paartileen siyaasaa Oromoo tokkummaa isaanii cimsuutu irraa eegama. Tokkummaa isaaniitti aanee adeemsa itti karaa walabaatiin filannoo tana itti gaggeessan haala mijeeffachuutu irraa eegama. Ani dhaabbilee gartee Oromoo hundarraahu tokkichummaadhaa isin barbaachisa waliigaluudha akkaataan itti deemu dubbatamee cimsamee har tokkotti deemuudha barbaachisa malee karaa adda addaatti yoo deeme wanni kun nama ceessuu kan hin jiru qaba. Kanaaf dhaabbileen Oromoodha kanneen gaaddisa hooggansa Oromoo jala wal dhufan kanneen Oromoo fi Oromiyaaf dhaabbanne ja'an hatattamatti rakkoo Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtu ajjeechaa hidhaa saamiinsa lafa Oromiyaadha saamiinsa daangaalee Oromiyaadha. Kanaaf maatu nurraa barbaachisaa jedhanii ibsa ejjennoo waloodhaan akka hawaasaafis kennanii hawaasni isa hordofuu dhaamsa lamaaf. Paartileen Oromoo kan jiran kun callisanii yookiis waleeguu osoo hin taane kan hidhamaa jiru kun ilmaan Oromooti hangafoota qabsoo kanaati ija saba kanaati urjiilee qabsoo saba fakkii sabaati. Namaatu hidhamee jenna malee kan hidhamaa jiru paartii dhaguu jennu dhaaba dhaguu jennu miseensota dhaaba saniiti. Hogganoota dhaaba saniiti deeggartoota dhaaba saniiti miseensota sanii yoo hidhaan dhufan dhaabbileen sanis diigamaa dhufanii jechuudha. Miseensi kan akka abdii kutatu godhaa deema. Kanaafuu abaluu hidhanii abaluun ni jira mootummaan nam shanii hidhee nama lama keessaa hambisee nam sadii gadhiisa. Abaluu gadhiifamee jennee waan gammannuu hin qabnu nam tokkollee haa ta'u mirgi Oromoodhaa sharafamuu hin qabu bakka mirgi Oromoo kan dhaabaattis haa ta'u kan nama dhuunfaallee tuqametti bahanii waliin dubbachuu wabii walii ta'uu abukaatoo walii ta'anii sagalee takkaan afaan tokkoon yeroo bakka morkiin dhufeetti bakka roorroon dhufeetti bakka shirri hojjetametti bakka seerri cabeetti sagalee takkaan waliin dubbachuu danda'u qaban. Uummanni Oromootillee dhaaboota isaanii daran akka gaafa duraa dhaaboonnillee isaan ijaaree isaan sossoosuu yoo baate bira jiraate daran ijaaree uummanni Oromoodhaa gara qabsoosaa fuula duraatti gaafiin isaan gadi deebisutti qabsoon itti fufuudha. Qabsoon ta'u uummata Oromooti. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo godhu qabsoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo qabsoo saatiiffachuudha qaba. Abbaa qabsoo kanaa kan ta'e, abbaa biyyaa kanaa kan ta'e, abbaa jijjiirama kanaa kan ta'e uummanni Oromoodha. Qabsoon kun akka hin gufanne akka yaadametti, akka barbaadamutti, akka hawwametti, akka galma ga'uu hidhaaf ajjecha Oromoo irraa dhaabbatee Oromoon Oromummaa isaatiin biyya isaa irratti kabajaa Oromummaa mataa ol qabatee akka jiraatu uummanni Oromoodha qabsoo saatiiffachuudha qaba. Kanaaf tokkummaadhaan yeroo murteessaa kana keessatti sagalee isaanii uummata isaaniitiif uummanni Oromoo qabsoo isaa katiiffatu shira dalagamaa jiru kana akka dura dhaabbatu bahanii dubbachuudha qabanii jechuudha. Dhugumatti uummata Oromoo wanni irraa eegama tokkummaa isaaniitiin hooggantoota isaanii warreen qabsoo kana irratti gartee umrii isaaniitii fi jireenya isaanii irra fixatanii qabsoo kana sadarkaa kanaan gahan ija keenya waan taateef uummanni Oromoo rakkoon akka isaanii irra hin dhufne eeggachuun kan irra jiraatu uummata Oromooti.
mootummaan kun dhaabuu qaba adeemsa kana. Dirree siyaasaa bal'isuu qaba. Dirree dimokiraasii bal'isuu qaba. Dirree siyaasaa bal'ise jijjiirama fide kan jiru kan biyyaa baqatellee biyyatti kan deebi'eef. Dirree siyaasaa kan akkuma bal'ise kanatti uummata Oromootillee abdachiisee ture ammallee daandii sanarra deebi'uudha qaba. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan biyyaan baa jiru dhaqee barbaadee gaafa fidu jijjiirama fide jennee yaanne. Addi bilisummaa Oromoo shororkeessaa miti paarlamaa dura dhaabbate piraayim ministeeriin gaafa jiru gochi kun akkatti dalagame nuu beekaa jee afaan isaatiin gaafa uumee lafa kaa'e arra deebi'ee bifa sani gaafa deebi'u uummanni Oromootis waan irraa fudhatu qaba. Kanaafuu adeemsa kanarraa if qusatee if duuba deebi'ee waan uummata Oromootiif mijaa'u waan mijaa'uu qabu waan dalagamuu qabu irratti deebi'uu qaba. Filannoo isaa gaggeessuudhaaf karaa warabaatitti akka itti fidee itti jalqabetti haasawaa san irratti deebi'ee xumuruu qabaa tajaajiluu qaba. Kanaaf yaadachiifni nan qabu nagahummaa kaleessa nu lallabdanii nu imimmaaniin alaa galleensan jechuudha. Boo'ee gale uummanni keenya ni boo'e. Qaamni har'a mootummaarra jiru lammaanis abiyyuunis ni boo'an. Boo'insa santu imimmaan naachaa kan nama liqimsuuf boo'u nu tarii malee osoo boo'insa dhugaa ta'e aayyoon booche ilmoon booche shamarreen booche imimmaan namaa san osoo laalle namni nama hidhuuf nama jeesuuf hin hawwu ture. Maaliif wal ganna jennee ajaa'ibaa ture. Kiyyoodha jenneen dhufne har'a illi madiinaa seenaa jee dhaabni kun kan uummanni baroota 50 qabsoo inni jiru itti abdatee ture. Tokko ani mootummaadhaaf kan hin dhaamsiniin qabu mootummaan kun ka beekamutti ce'umsarra jira. Ce'umsarra jiru kun ammoo ni dhumata. Tarii namni hedduu yaadeen beeku mala zeenaawwi ni du'a Hayilamaarami dhufa Hayilamaarami nukutaa abiyyi ni dhufa dagachuu isaaniiti mala. Abiyyis nukuta habiyaatis ni dhufa. Kanaaf mootummaan waan godhuu qabu sirnaan dimokiraasii walqixxummaadhaan akka dhaaba isaaniittis dhaabni isaaniittis sagantaa fi akeeka isaa uummata haa barsiisu sirrii uummata jechuun kan nu kuffisu kan isaanis kuffisuu danda'u kan nu ibsaasuu danda'u. Dhaabbilee Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiran dhaabbilee akka adda bilisummaa uummata Oromoo KFO paartii biyyoolessa Oromiyaattis uummata isaanii itti gabbu'anii akeekaa fi sagantaa dhaabicha isaanii barsiisuu wanni isaan daangeessan jirtu. Kanaaf hidhuu ajjeecha reebicha maqaa kijiba maqaa adda addaatiin gartee sobaan gartee hooggantoota dhaabbilee kanaas yakkuu akka irraa of qusatu hundaan. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin keenya kan isin biraan gahaa ture kanumaan raawwateeti jira. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isin wajjin ture Uudii Muusaatti ogeessa kaameraatii fi editara keenya Naasir Obbo wajjin ta'uuni qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna galatoomaa fayyadaa. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba cinaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dutee awaree kamtu lubbuun tiyyaa allaattii namarsitu reeffa kiyyaa. Dutee awaree kamtu lubbuun tiyyaa allaattii namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaanii. Lafee kootii na ijaaramtu Oromiyaanii. Dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaanii. Lafee kootii na ijaaramtu Oromiyaanii.